jalqaba duraa jaartiin ati fuutu obboleessoo qalbiin kee itti sinahuu qaba, itti sirrifatuu qaba. Yoo itti sirrifanne yoo itti sinnaane yoo namumti itti gaffaanaa itti galte ji'a lamaa sadiin booda yaa miilaa na baasii jetta. Anas sin jedhe katabi kana. Jalqaba duraa dubartii diinii qabdu laallatta. Qalbiin kan kee itti sirrifatuun dirqama. Jaartiin saalii jaartii kamitti jennaan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo abbaan mana ajaja ishii marhabaa kan jettuun yeroo immoo inni isii ilaalee kan isa gammachiiftu jennee bara Rasuulli alayhi salaatu wassalaam kottu gaa har'a dargaggeessa kottu harka kee bal'isi. Harka kee bal'isi. Rabbiin badii hamzaan dalagu laaliniiti. Rahmata isaa sana ilaalee du'aa kiyya naa qeebalu yaa Rabbi nan qaanyesini ati. Yaa Rabbi na jellaayisini. Dhaggeeffadhu sittani maati. Yaa Rabbi kiyya ati ni garta. يا من هو على كل شيء قدير اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين جريك آمك قلبك بني اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربي أتهندن ديسا يا ربي إذا أردت شيئا أن يقول له كن فيكون ويا من كان أمره بين الكاف والنون يا ربي يروان تقوته جنان والنسون تهملتو شبابك إن يكن هند يا رب نفوسي شمرنك إن يكن هند يا ربي أبا منا صالح يا رب التنوكبي أبا منا صالح كان دينيك أبو كان أخلاقك أبو kan qabeenya qabu kan iimaana qabu kan bareedina qabu yaa rabbi tunuu qabe abbaa manaa hariidan haanne abbaa manaa surree lafaran harkifne abbaa manaa ofirratti finca'aan deemne abbaa manaa salaatan dabarsine abbaa manaa yeroo asii gartee laaltu laal kan asii nuura qabu kan islaminaan irraa beekamu kan qofoo gabaabsu kan yeroo hunda mudawwara fuufatu kan sunnaa ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam hordofu يا ربي كان جارتي سا كبجو كان جالتو كان سوداسا كبجو كان حواسي مسلمة هندي فكين الرالالتو يا ربي جاركنا شمارا كينياتي قبل إيروان كينياتي مو يا ربي إيروان كينياتي دوبرتي وغا دوبتو كان حقيقة أما نمني بر واني أمني ولي كاروف زبانا كان جانسي قلي واني انجي الله ستاني ماتي تدارين جان bultiin akka garee waasappii taateeti jedhan namni garee waasappii kana keessa torbii tokko taa'ee akkuma liifti qabatu namni torbii tokko hojii taa'ee adda baharaa jedhan maaliif beektaa kana sistanii makottu maaliif namni tidaarii keessa maaf namni liifti qabataadha beektaa kana wanni ummanni liifti qabataaruuf jiruu kana keessa obboleessoo ilaal mucayyootu waan hin qabne nan qabaa jettiin nama gurraattii kanatu diimtuu of fakkeessiti application jira nama funyaan baxxee kana funyaan qat godha application ni nama wanni jallaa kana qat godha obboleessoo nama ijjisaa fakkaataa san tolle kana application way keessa jira sana keessa seentee footoo terginaan namtichi sa dhiiroo mucayyoon jannatu marraa buute moo salafaa ol biqilte moo yeroo asii bira gahu isiin ka addaati siigalee wanni siin duraan jette sun tokko jiru يا ربي إيسومانين بها يا ربي إيسومانين كتا إنس أمو خيرو أسيلالن كان سوران كمنه كان ملكين كمنه كانن كبا منن كبا مغالا جمع كيسا حرق كيسا أسلا كيسا منا أدان كبا جد يونا بر منا كراجم كبو كانن كبا سنن كبا جد إيكي وامي كامان سيسي كي غافة رفاني قيالا مولبرا بولاني كان من نسوني سنجرو واني نكابو سوني سنجرو أبودا كيف نقوليسو إرجما ربي عليه الصلاة والسلام مالجان إلال من غشنا جان نمني نجوومسه نمني والجوومسه فليس منا جان لال نور لك هم جان أبريسو يا أبولت يا أبريس بولتي غاري فيتا وين ستي ما رجع فدو بولتي قد أبتي بولتي مي عافية تامتي لقارو بدو وان هنك أبنين هنك أبو جد إلال يا شمرا رجع فدو يا إلى رجع فدو تيس waan hin qabneen hin qabu jedhi dhugaa dubbadhu sii ta'a anna makkanaati ati sammuu kan fuuchuu qabu yaa obboleessa kiyya
mana sin qabu jedhin suuqii sin qabu barraadaa sin qabu wama tokko hin qabu an kan hin qabu rabbi ana ijoollummaa nan qaba dalagadhee jijjiiramuudhaaf abdii guddaa rabbi irraa qaba siif ta'aa jedhiiti dhugaatti himi rabbii subhaanahu wa ta'ala akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih kennu ibsan maal jedhan rabbiin nama sadiif baay'ilama seena jedhan nama sadiif tokkoffaan nama haraama irraa of qaba jedhee dubartii tokko nikaahiidhaan isiitti dammarame yookaan isiitti da'ame rabbiin miskiinummaa keessaa isaan baasuudhaaf ahadii seenee jira lammaffaan mujaahida jechuun nama karaa rabbii irratti qabsaa'uudhaaf manaa gabbahe sii galee wanni obboleewwan keenya yeroo ammaa kana keessatti ji'a lama ji'a sadi ta'anii adda bahaaranuuf obboleessoo khiyaanaa baay'ate appilikeeshinii suuraa bareechu kana of keessa haqaa dhiiroo anuma gurraacha kanatu obboleessoo achi keessa ennaan hamzaan kun warra qureeshiiti moo sadhiiroo eessatti dhalatee jettan anuma gurraacha kana appilikeeshin aga amma namni anuma gurraacha kana yeroon footoo sana keessa galchee nama tokkotti ergee isa kun mucaanuma akkana bareeda moo inde namni yeroo sana dhibbaan farramaaf sii galee kanaaf bultii jechuun waan qoosaa miti waan hanjamaa miti sa'aatiin amma keessa jirru kun waqta sahar jedhama yeroo rabbiin subhaanahu wa ta'ala harka isaa bal'isu يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرجما ربي كان جان إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يرو ربي نهار كسابا لسيجرو بسم الله الرحمن الرحيم يا رب شبابك ينيات جرات إيرات dubartii jiran kayyanne dubartii jiran gowwoomsine kan suuraa sii fuutee appilikeeshinii keessee itti ergiteetiin gowwoomsine dubartii dhugaa waan qabdu nan qaba jettu waan hin qabne immoo hin qabu jettee haqiiqa dubbatte rabbi taa qabu dhiira keenyas isa mana hin qabne sigalee isa waan qabu sana nan qaba jedhee dhugaa dubbatu kan hin qabne immoo hin qabu jedhee dhugaa dubbatee kan jedhu jara kana rabbii walitti fidu yaa rabbi wanni amanu rakkisee jiru rizqiinis jira yaa rabbi ati adii seente jirta jaarsaaf jaartii ummanni wal fuudhee waliin akka jiraatu barbaanne umriin keenya umrii gabaabduudha yaa rabbi walitti nuu fuudhi yaa rabbi shabaaba keenya walitti nuu fuudhi dargaggeessa yaa rabbi nuu fuusisi shamara yaa rabbi nuu heerumsiisi yaa rabbi yaa allah namni amma an kan na dhibu bar yaa obboleessoo namni masiida jaarraa jedhee birrii buusa birrii silaa masiidaa buusan sana osoo yaa obboleessoo warra shabaaba warra diin irratti wal fuudhu jedhanii ummanni kun waliigalee jechuudha ummanni addunyaarra jiru kun hundi waliigalee warra karaa diin irratti wal fuudhu osoo maallaqa buusee hamma masiida jaaran sana osoo dhiiraa fi dubartii walitti jaaranii lakaana ahsan maaliifi silaa zinaan hin babal'atu masjidi ijaarame eenyutu jamaaf jumaa keessa salaata ummannu bakka biraa deema masjidi sun ijaaramurra silaa hawaasa walitti ijaaruudha obboleessoo silaa hawaasa walitti ijaaruudha ayyoo rabbi qabeenya naa kenne maaliin godha sinii galee khayriin guddaa an hojjedhu yoo rabbi rizqii naa kenne dhiiraaf shamara walitti fuudhee mana tokko wajjin jaaree yookaan suuqii tokko banee itti kennu niyyadhaa sinis kana maaliifi sodaan rabbii kan argamu roobni samaa irra kan gabbu'u gaafa zinaan bade gaafa jechuudha gabbarri akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam khayru sadaaqi aysaruhaa irra laafaan irra khayriin caalaan mahariidhaa kan dhiirri shamaraa kennee fuudhu aysaruhaa isii bicuudha isii xiqqoodha jedhanii rasuulli biyya arsii keessatti har'a dubartiin tokko 300 ni dhumarti jedhan warri arsii rabbiin sodaadhaa ummata keenya warra arsii warri gabbara shamaraa 200,000 gootan isin kassamna guyyaa qiyaamaa rabbiin sodaadha qannasaa warri arsii gabbarri keessan durarraa dhageenya nuti jimmaan teenyee ilaalatu jirra warri arsii shamara tokko birrii 100,000 gurguranii jedhan haraama kun hin ta'u kun shabaabni eessaa fuudha akkamiin fuudhamee shabaabni akkamiin wal fuudha ummanni rasuulli alayhi salaatu wassalaam تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أبو فودا دبرتي ببرد فودا دبرتي ديسو كان هرت فودا فإني مكاثر منكم الأمم
فإني مكاثر أن سنين قياك أما حددنا dubartii deessu fuudha jedhan naannoo oromiyaa guutuu keessa ummata arsiitu 100 godhee jira obboleewwan keenya warri arsii doktorri isin keessaa bahe aalimni isin keessaa bahe beekaan isin keessaa bahe aktivistiin isin keessaa bahe ammoo waan tokko qofa dadhabdanii jirtan maali wanni suni nikaa dubartii gabbara dubartii 100 gootan dhiisaa isin hin baasu dubbiin kun isin hin baasu nikaa dubartiin kan 100 gootan rabbiin sodaadhaati 10 guddata aboo 5 rabbii jedhaate manguddoo arsii nu kadhaa shabaabni keenya warri arsii fuuchuu barbaadanii gabbara gadi qannasaa gatti qeessaa jedhaanii maaliifi alaamaan muslimaa gizeedhaan shamarri tokko usuusiin bakka biraatti hin dammaramne sigalee shamarran muslimaa tokko usuusiin gizeedhaan bakka biraatti hin da'amne islaama lamman walitti ida'anii walitti dammaranii dammaruusa kan bilxiqinnaatii miti dhaggeeffadhu walitti dammaranii jechuudha sigalee akka isaan diinii qabatanii ol ka'an gochuudha kanaafu yeroo baay'ee ergaan gama arsii kanarraa nu gaha naannoo gara arsii kanarraa yaaboo biyya walloo rabbiin rahmataa godhuufi biyya walloo jechuun nikaan birrii 500 biyya walloo kamisee bakkan itti qaree nikaan birrii 500 isa ammaa kana birrii 500 siigalee beeytaa kana ammoo dubartiin isaanii dubartii akhlaaqa qaban warra diinii qaban warra safuu qaban warra kabajaa beekan 500 ammoo nikaan siigalee isa ammaa kana diimaa walloo kamisee kanaaf shabaabban keenya warri arsii keessattuu sooma kana keessa aboo rabbiin nuu kadhaa jedhaan yaa obboleewwan keenya yaa jara arsii nikaa qannasa gadi buusaa nikaa nuti jimmaan teenye ilaalataarra isa sin 50,000 gootan isa sin 200 gootan miskiinni eessaan fuudha qoy hay isin hadiisan dhageenya qoy rasuulli alayhi salaatu wassalaami gaaf tokko mucaantu gama ergamaa rabbii dhufte sallallahu alayhi wasallam maal jetteen ergamaa rabbiitiin yaa rasuulallah jetteen yaa ergamaa rabbii ji'tu li ahbaka laka nafsi jetteen aboo yaa ergamaa rabbii sittiin of jabaase في جنان رسول عليه الصلاة والسلام فصعد النظر إلى كان الكاس لالي قد اسبوس لالي رسول عليه الصلاة والسلام اتنتولي نتفكاتا هنشاليسي صحابان تكو كان فوق في ايجر جرا رسول الله صلى الله عليه وسلم نومتو متكين عرسيس نتفكاتا صحابان تكو جرا فوق في ايجرني يا ارقما ربي جئين يو اتي هاجار رانقباني فزوجنيها نفوسي جري ارقما ربي صلى الله عليه وسلم ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam waan itti nikaa hidhatu qabdaa jennaan wama tokkoon qabuu jedheen mee osumallee jechuudha qalabatii naasirraa taate osuma ta'eeti mee ilaali jennaan namtichi fiigaa deeme jaartii fuuchuuf jedhe gara manaa yeroo deeme ilaalu wannummaa tokko hin jiru yaa ergamaa rabbii an dhabe jedheen duuba akkamii nikaa siidha jennaan yaa ergamaa rabbii marxoo tokko qofan qabaa jedheen laal gaammoo chaarjiin dhaamuuf kunoo bakka dubbii cimaa gaheetti kunoo haasidaa barigaa laal duniyaa musii akkuma kana kunoo laal chaarjiin dhaamuuf yaa ergamaa rabbii kunoo marxoo tokko qofan qabaati marxoo kanan isiidhaa kenna jennaan yoo marxoo kana fuutee isiidhaa kennite ati maal uffatta jennaan bakka lamatiin tarsaasaa jedheen duuba boodarra maalii dhabamee jennaan quraana raanga tokko haffastee taanaan yaa ergamaa rabbii suuraa ala imraanii fi suuraa baqaraa haffaseen jira jennaan rasuulli alayhi salaatu wassalaam faqad mallaktukaha bimaa ma'aka min alqur'aan qur'aana si waliin jiruun si mallaksiiseen jira fuutee taajaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhaggeeffadhu dubartiin qurayshiin gaba ergamaa rabbii dhuftee tola jechuudha sumunii tokko irraan barbaanne ergamaa rabbiitiin jabaa jettee tola waan tokko sumunii tokko rasuula irraan fuune isin isa kam gabbara birrii 100 fudhatta boo rabbi sodaadhuuti ilmoo rabbii si kenna irratti akkamiin 100 jettaniin 80 akkamiin wallahi shamarran yeroo ammaa kana keessa shamarran diinii qabanu abboolii keenya nu gorsaa abbaa keenya nu gorsaa jarri nu gurgurataaranii shabaabni miskiinaa waan qabu isuma shabaabni keenya zamana kana qabsoodhaa reef ol ka'aara waan tokko lafaan qabu maal qabamee shabaabni dhakaa darbataa ba'e ajaja jawaar muhammadiin ummanni dhakaa darbataa ba'e wanni tokko kiisha keessa hin jiru akkamiin waa fuudha an umrii meeqattiin fuudhe kunoo ergaariidha yaase umrii meeqattiin fuudheen obboleeyso rabbii keessan sodaadhaati isin jarri shamaraa yoo isin nama tokko jaallattan
shari'aan namni sin jaallattu kun diinii haa qabaatu malee akhlaaqa haa qabaatu malee sii galee ati jaallattee deem qaadii bira abbaa kee eeyyama godhattaa miti hindi jaamee abbaan kee 100 jedhaa miti aboo qaadii bira deemi rabbi sodaadhu atis gizeedhaan wal fuudhaa umriin zabara kanaa umriin gabaabduudha wallaahi umriin bicuudha barakaan qabnu nuti ummata Muhammad waggaa 60 hanga 70 amma namni sirriitti ilaalu kun biyaansi nama 30 jechuun nama waggaa 30 nama waggaa 25 yoo gizeen hin fuudhin laal yoo ijoollummaan fuutan ilmoon dhalin yoo waggaa 35 ol dabartanii fuutanii dhaltanii ilmoon keessan keessanaa qopheessi baabaa naqaasi jetti ilmoon keessan geezzaraa lafaa kan barbaadde geezzaraa beektumatti uleetti rarraatee lafaa kaati yoo immoo gizeedhaan waggaa 30 gaditti fuutan ilmaan keessan utaalee lafaa kaa'aboo fiigee na jalaa maqi baabaa sin jedha umrii dargachisi fagaate jaartiin fudhattee lafa hin obboleessoo gizeedhaanii dammarami baarakallahu fiik ammoo ummata keenya nu gorsa naannoo jirtanitti gorsaati ummata ummanni wal haa fuudhu wallaahi yoo isin wal fuutan yoo isin ganda keessan keessaa zinaa balleessanii walitti dammaramtan barakaa rabbiin buusu dhiisa walaw anna ahlal quraa aamanuu wattaqaw lafatahna alayhim barakaatin min as-samaa'i wal ard sodaan rabbii kan argamu gaafa dhiirriif shabaabni wal fuudhe shabaabaa dhiiraa wal dheebotaa jiru dardaraa dardaritti dheebotaa jiru dargaggeessaa dargaggeessitti dheebotaa jiru khayriin tokko hin jiru bilisummaanis hin jiru nasriinis hin jiru koronaanis hin ka'u koronaan ka'uu barbaaddanii miti maharii gadi buusaa yoo koronaan kun akka ka'uu barbaaddan maharii gadi buusaa dhiiraaf shamara walitti fuudhaa birrii walitti buusaa hamma masjiida jaartan masjiida jaaruu dhiisaati laftinunuuf masjida rasuuli alayhi salaatu wassalaam wajucilat liyal ardu masjida wa tuhuraa jedheera lafti kun hundinuu anaa masjida jedhaniiru masjidi bakka hunda jiraati amma dhiiraaf shamara walitti jaaraa amma birrii masjidaa buuftan kana dhiira tokko shamara tokko suuqii tokko banaati mana tokko tijaara walitti fuudhaa koronaan kan barbaadaniimi akkas inshaallah waa'ee fuudhaaf heerumaa haaratti billaahi alaykum wal fuudhaa baraka rabbii sinaa godhu chaarjin irra cufaara wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh